Ashama daawwattoota keenya bakka jirtanii maratti nagaa keessanii nagaa kooti. Ani viidiyoo har'a babbareedaa walitti qabeessiniif dhufee jira waliin reaaktii goona. Viidiyoo kana keessatti maal qabiyyeen qabattee hojjettanii abbootiin gadaa fi viidiyoowwan adda addaa ergaa nuu dabarsan of keessatti qabatan isiniif qabadhee dhufee jira. Gara viidiyoo keenyaatti dabarraa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo jalqabaatti dabarra. Haadha keli gadameessa haadha keetiitu si waamee gali abbootii gadaatu si waamee gali lammii keetu si waamee gali lubbuun dhiiga dhangalaasuu dhiisii gali abbootii gadaa guddina Qellem Wallaggaa jirantu si waamee kunoo si waamaa jirra gali si waamna gali nuun didiniiti haadha keen didin haadha kee si waamee abbaa keen didin abbaa kee si waamee lammii keen didin lammii kee si waamee gali harmaadha keetti si waamee gali abbootiin gadaatu si waamee gali jedhaa jiranii gala akka garamii galamaa akkamii galamaanii sun gaafii biraatii fi barattoonni yuunivarsiitiillee ergaa tokko nu dabarsan mi maal jedhanii waa'ee galii kanarratti maal dubbatan kan jedhu waliin haa ilaallu. Gali, dormitorii si waamaa gali, baktaraarii si gali, baktaraarii si gali, ispeesirii si gali, ispeesirii si gali, bassoo seegaa gali, bassoo seegaa gali, busaasi qabaa gali, busaasi qabaa gali. Kana bicha biti viidiyoo itti illee ilaallaa viidiyoo kanallee kan nu dabarsaa jiran ergaa yuunivarsiitii marraanii ijoollee barattoota baratanidha. Maal jedhanii kan jiru waliin ilaallaa ittuma fufnaa. Adaraa Waaqayyoo gali. Maaloo gali. Dhugaa Waaqayyoo gali. Adaraa Waaqayyoo gali. Saayitiin meeqamma gali. Halkan 8 olakkaadhaa gali. Waaqayyoo fedhii gali. Mikaa'elii fedhii gali. Gorgisii fedhii gali. Ingaltu? Ingalla. Ingaltami. Viidiyoo biraatiin ammoo viidiyoo dhiyoo kana jidduu kana artistiin tokko boqoteera jedhanii Taarikuu Baabaa jedhama. Artistiin kun kan boqotee isaafis jidduu kana ergaa wayii namoonni baay'een dudubbataa jiranii ergaa sun maal kan jedhume waliin haa ilaallu. ግን ታሪኩ ባባ ሞቷል። አዎ ያሳዝናል። እውነት ነው ብዬ እኔ 14000 ብር በ10 ደቂቃ ቪዲዮ አግኝቻለሁ። ሁላችሁም እንድትረዱ የምፈልገው እውነታ ይሄ የሐሰት ዜና ሲሰራጭ በጣም የሚያስጠላ ነገር ዩቲዩብ ላይ ሲሰራ በአጠቃላይ የምታዩት ይሄንን ያክል ገንዘብ ስለሚያገኙ ትልቅ የገቢ ምንጭ ስለሆነ ሆዳቸውን ለመሙላት እንደሆነ እንድታውቁ ስለምፈልግ ነው ይሄንን ገንዘብ ይዤ መጣሁት። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ የኔ ካልሆነ የማን ነው የሚለውን ሳስብ ከኔ በላይ ይሄ ገንዘብ ለታሪኩ ቤተሰብ ይገባዋል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄንን ገንዘብ ይዤ መጣሁት። ይሄንንም ለእናቱ ወይም ደግሞ ለቤተሰቦቹ የሚያሰባስብ ሰው ከተገኘ በትክክል በእጃቸው ወይ ደግሞ ገንዘቡን የሚያሰባስብ ሰው አገኛለሁ ለዛ ሰው ሰጣለሁ። ይሄንን ቪዲዮ የሰራው ያለሁት ለታሪኩ ቤተሰብ ይሄንን ገንዘብ እንደምሰጥ ለእናንተ ለማሳየት ሳይሆን በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አላችሁ ከለቅሶ ጋር ተያይዞ ስማችሁ የሚነሳው የእናንተ ነው። ይሄ ዛሬ የእናንተን ቪዲዮ ሰፍ ብሎ የሚያይ ህዝብ ነገ የእናንተን ቻናል ማዘጋት እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። የምታገኙት ገንዘብ በእናንተ ጥረት ሳይሆን በሰው ሞት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ታሪኩ ለቅሶና ስለ ታሪኩ ሞት ቪዲዮ ሰርታችሁ ከዚህም በላይ ይሄንንም ገንዘብ ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደኔ ሙሉን መስጠት ባትፈልጉ እንኳን ያገኛችሁትን ገንዘብ 1/4 ሁላ ለቤተሰቡ ብትሰጡ ልጇን ተስፋዋን አታ በመምና በስቃይ ውስጥ ላለች እናት ቢያንስ ልጇን መመለስ ባንችልም አትሊስት ኢኮኖሚዋ እንዲሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ገንዘብ እናንተ ያገኛችሁት በራሳችሁ ጥረት አይደለም። አንድ ለፍቶ የመጣ ከታች ጀምሮ በጣም ጥሮ ግሮ ሰርቶ ለፍቶ የመጣ ታሪኩ የሚባል ተዋናይ ባይኖር ይሄንን ገንዘብ አታገኙም ነበር። አማኒ ወንተኒ ዲኤስ kana keessa mucaan kuni nuti daaloon tartiimanti kan jedhamurra ergaani inni nu dabarse keessa maal siitanii amma fakkeenyaaf yeroo namni tokko waa ta'ee achirratti maal godhisiitanii viidiyoowwan adda addaatu hojjetama kan waa'ee wanta sanii waliin qabanne fa'aatu hojjetamaa jechuudha. Keessa darbanii namoonni ilaalan kunni viidiyoo kaanii kaayoo ilaaltu information adda addaa guurtaa asirratti wanti nama dabarsuudhaa fi yaala mucaan kunii namoonni akkanaa kunii akka ofirraa of eeganii fi inni viidiyoo karaa seeraatiin hojjete kanaa fi maallaqa kunii kiyyaa biti anaa fi malu isaa maatii isaaniitti mala jechuudhaanii
inni kan maallaqa kana fidee jechuudha. Garuu mee uummanni Oromoo iyyuu kan ilaalu artistoota meeqa osoo uummata akka hin ta'in lubbuudhaan jiran du'anii jedhanii asirratti yuutuubii irratti maallaqaaf qofa maxxansaa turanii fakkeenyaaf akka kan fudhanii yeroo dhiyootti itti qaarratti yeroo baay'ee peejii feesbuuka isaa jalatti seenaatti ilaalaatti innummaan wanti kun soba jedhee kan maxxansi baay'eetu jira. Artistoota keenya lubbuudhaan jiraniyyuu hagam maallaqaaf jecha du'aniira jennee kan galbaasaa jiran namoota baay'eetu jira. Gammachuu yookiin ammoo maallaqa asirra argannu qofaaf jechuudhaan wantoota akkanaa kunni baay'ee nama waan hin taane wanta dalagamuu qabne jechuudha. Wanta kanneen irraa fi eeguu qabnaa fi viidiyoo biraattis haa dabarnee viidiyoo itti aanu waliin haa ilaallu. ባንዲራ ስትይ ባንዲራ የፈረንሳይ የጀርመን የምን የጣሊያን ተሰቅሎ የለን እዚህ በየኤምባሲ ባንዲራው ይሰቀል አይሰቀል የሚባለው ነገር መዝሙሩ ይዘመር አይዘመር የነዚሁ ሰዎች ተልእኮ ነው። እነዚህ ሰዎች በገንዘብ አስተማሪዎችን ገዝተው ወያኔን ብቻ ከስልጣን እናውርድ እንጂ ከኦሮሞ ስልጣን መቀበል ቀላል ነው ብለው ተነጋገሩ። asirratti amma wanni dubbanii hin jiru kana haqni ani dubbata haqnu haa dubbatu jenneetuma bira tarraa kattaan nutti halaalime. Akka Oromiyaa uummata sabaaf sablammii baatee jiraatu jiraay Oromiyaan bar Dubaay Itoophiyaati jechuun tangata. Akka Dubaay uummata Itoophiyaa fi uummata biyya garaagaraa sassaabdee of jalatti qabde Oromiyaan akkana. Sabaaf sabmee Oromoo kamtuu Bahar Daar deemee mana gamoo ijaarratee hoteela banatee jira. Oromoo kamtu Maqalee deemee hoteela ijaarratee hoteela qaba. Garuu warri Maqalee hoteela qabaasi. Warri Bahar Daar hoteela qaba Adaamaadha, Amboodha, eessa Wallaggas kunoo seenanii rakkisan. Kanaaf akka Oromoo Itoophiyaadhaaf Dubaay hin jiru. Ka Dubaay caaltu Itoophiyaadhaaf Oromoodha jechuudha. Oromiyaa malee Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu. Kana sirriitti jala sararee beekuu qaba jechuudha. Uummanni jibba Oromoodhaaf qabu kun. Sirrii jedhee asitti amma akkaataan itti ibsutti jechuudha. Oromoon Dubaay xiqqoodha jechuu dandeessaa. Hunda kan keessatti uummattee of keessaa qabdudha. Baay'ee galatoomii jennaan akkanatti ibsu isaatiifis. እኔ የማውቀው ኦሮሞ እንኳን አይደለም ለወዳጁ ለአውሬ በሩ ላይ ወተትና ውሃ የሚያስቀምጥ ኦሮሞ ነው። ስለዚህ አትንገሩኝ፣ ስለ ኦሮሞ ክፋት መስማት አትንገሩኝ። ኦሮሞ እኔ ቤት ሚስት ነው። ኦሮሞ እኔ ቤት እናት ነው። ኦሮሞ እኔ ቤት ፍቅር ነው ወይስ አዲስ ኦሮሞ ሊያስተዋውቁኝ ነው የሚፈልጉት? Viidiyoo dhiyoo kan ammoo tiiktookii irratti sosocho'aa jiru tokko baay'ee kan nama jibbisiisu ilaaluudhaaf nama gurguddaa ta'anii gaafii akkanaa kan wal gaafatan jedhamee nama ajaa'ibu tokko waliin haa ilaallu itti darbinamee isaatti. ድንግል ነሽ አይደለሽም? አይደለሁም። መጨረሻ ላይ ፍቅር የሰራሽው ከሳምንት በፊት ከፍቅረኛዬ ጋር ትመልሺዋለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ነግሬያለሁ እኮ። ከአባትሽና ከእናትሽ በጣም የምትበልጭ አብልጠሽ የምትወጂው ማን ነው? እናቴን። ስቃላችሁ። በቅርቡ አንድ ማስታወቂያ ሰርተሻል። ለዛ ማስታወቂያ የተከፈለሽ ገንዘብ ምን ያህል ነው? Yes. Oh my god. አንድ ይቀራል። የመጨረሻ ጥያቄ ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነኝ። ሳቢ አት ሳቢና እድሜሽ ስንት ነው? Kanarratti qaamummaa iyyuu jechuun nama barbaachisu kana nama guddaa ta'anii sadarkaa kanaanii umrii kanaan akkanatti haasa'uun wantoota nagadhiisan kunni daa'immanii fi namoonni didiqqooleen kan ilaalan jechuudha fi wanta kana akkam akka ta'e galuyyuu jechuudha isaan irraan eegamu garuu viidiyoon keenya har'a kana fakkaata waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa galatoomaa.